السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم 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 أشرم أركفونه خبجمتوتا في هردفتوتا أبدي شو عندي غسانو أنا أروح سنين جتا أرسلن تانية موديلستي تانية أكاسومس تيك تاكر يوتيوبر فيسبوكر وعندي توني دندسني meski waliin sagantaa qabnaa so hanga xumura sagantaa teenyatti akka nu waliin turtan abdiin qabaa. Baga nagaan dhuftan so kontii okay boom jeeti jira okay qoqtisha yari jiraami malle maybe yoo wanta ishiidhaa haa ta'u ta'een beeku baga nagaan dhuftan hundi keessanuu okay meski amma na nagartu No way. na nagartu Se argun nandene ash metro kestina ergo chufafu. Let me check you. okay yeah ajaa'ib baga meski kana laga irratti wajjaasoo deema okay seerteen ayesen me ammo Ambidansa. nagarta Si arga. oh okay hundi keessanuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jechaaga akkuma reefuu isiniin jee sagantaan teenya sagantaa addaatii sagantaa bashannanaa of keessaa qabdi gaafiif deebii adda addaa of keessaa qabdi modeelistii teenya modeelistii Oromoo tan taate akkasumas tiktaakar jechuun dandeessanii yookiin yuutuubar yookiin feesbuukar bakka deemtan hundaa hin dhabdan maqaa ishii meeskii sarchi gootanii jechuudha. Saniifuu ishii waliin gaafiif deebii waan goonuuf hanga xumura sagantaa teenyatti akka nu waliin turtanii fi akka itti bohaartan abdii qabnaa. Meeskiyyee baga nagaan dhuftee anaa dhufuun siin jechuu barbaada asumaanuu gama gaafii fi deebitti jirraame gaafii deebitti seenuun dura uummata kana hedduu si jaalatanii salaamtaa akka gaafattuun si gaafadha. Ayyee dhiiroo babaaroo nageenyi keessan badhaadhaa akkam fayyumaa hin beektanii. Badhaadha. Okay. Hin beektanii. Abdii dhugaa dubbachuuf dhiifam guddaa saniin cufaa gaafachuu barbaada. I wish moodii kanaanii odoo waan Abshir. garuu Uumaa rakkoon qabuudha. dhiifam guddaa saniin jechuu barbaada. Abshir sirraa fuudhanii jirraa dhiifama. Okay, gama gaafii fi deebitti seenuuf deemnaa. Gaafiin turaa jettu meski namni hundi social media irratti meski si beekaa meski mangee jaamtee beekamtaa maqaan kee dhugaa haadhaaf abbaan kee si baase kanuma moo maqaa biraa qabda? Kanumaadha. Actually I'm fulban tokko dhaladhe. I guess sabab suniin kakai yeroo durii immoo beektaa nami kenna maqaa afaan kanaan bahuu fi valuun isaa guddaa waan ta'eef sunuma wal qabatee jedhanii malee ani Oromoo guddaa maqaan immoo mangistuu jedhama. Fulban tokko waan dhaladhe. Okay. Kan jedhanii jechuu. Wow, meski okay galatoomii mee gaafiin itti aantu meskiin nama akkamii jettee of ibsita yeroo of ibsitu meskiin nama akkamii garaa laafti moo garaa jabaatti moo mee gabaabsite yeroo of ibsitu? Siin sobu gara laafinna hin qabaadha. Societiin an keessa bahe society guddoo walii yaadu guddoo wal jaallatanii respecti walii qabanii haa ta'u immoo gara jabeenni illee jiraadha. Garaan jabeenni yeroon bood ka dhufe jechuun jinnaan waliinoo jiraattu waan adda addaa argitaan hammeenni nama hag malee argitaan suniin kaka'e through life experience waan argadhe garuu gara laafinillee hin jirti nam jaalala hedduu nam jaaladha garuu dafee dallanallee amal dafee dallana danda'amu garuu nam cufa wal qixlaala nam hedduu jaaladhas keessumattuu nam keenya hedduu jaaladha hedduu kabaja aadaa kiin jaaladha moor hojiin kii hedduun yoo maybe YouTube kii gubbaa deemtee argitee jiraattellee waanuma aadaati kanumaadha maanti si gammachiisa maanii bet maybe galatoom gaafi noobsi gaafiin itti aantu meskiin maaliin beekamti
TikTok gubbaa ni jirta, YouTube gubbaa ni jirta, Facebook gubbaa ni jirta. Asiin immoo moodelistiidha. Maaliin namni hedduun si beeka yookiin ati maaliin hedduu beekamta? Kolfi kiyyaan beekamsiin jedhu kolfaan beekam. Okay. Okay, qoflaalachitti yoo. Amma TikToker jeeti si yaamamoo? Okay, modelistiin si jaamoo? Maaliin si jaa YouTuber? TikToker TikTokii gubbaa dhugaa dubbachuu fi dhiibbaa guddaa uumuu danda'ee jira. Keessumattuu gara TikTokerii ijoollee Oromootiin jechuun TikTokii gubbaa ka beekamullee more of aadaa kii waan calaqqisiisuu danda'u. Ka tiipikaal irraa gara modern waan hojjechuu jiru jira. Warri afaan oraanii bahal ambasaaddar naan jedhanii warri biraa jechuudha. Aadaa kiyyaan gam TikTokii kanaan beekamu. More of namni TikToker naan jedhu garuu TikTokiin dura Facebookii gubbaa hedduu piikcharii gadhiisa. Kanaan durallee waggaa sadii moo waggaa afuriin durallee maqaan kii garuu yeroo suni meskii miti oroo garli jedha peejiin kiyya. Piikcharii hedduu gadhiisuun yeroo suni jalqabee beekamtiin achumaa dhuftee jechuudha. Hedduu tola. Sanirraan amma meskiin bikka hunda deemtanii sarchii yoo gootan ni jirti. Okay, meski gaafii afuraffatti achi deemnaa mee meskiif jaalalti maali? Jaalalti ati maali? Jaalalaan jechaan ibsuu hin danda'u. Maybe ibsuun narri hin jiru ta'a yookaan gaafii kana garduuba na gaafachuu dandeetta. Kanaaf siin deebisnee malee jaalal jiraadhee waan argee fi akkas callisee waan jechaan ibsuun itti akkam jedhee sitti dhugaa I don't have any words to explain garuu garuma maybe duddubatti personal life kii walii wal qabatee waan na gaafattee jiraate walitti qabee si deebisuu danda'a. Garuu akkasitti ibsuu hin danda'u. Maannaan jiraadhee ittiin jiraadhee waan dabaree fi akka salphaatti akkas jecha tokkoon yookaan simple word akkas fudhadhee si ibsuu hin danda'u jechuudha. Maybe gaafiin kanaa eegin jiraatiin ammaan kan garuu si ibsuu danda'a. Gaafiin kanaa wal qabatee jiraatee booda irratti oduu si ibsee wayyaadha. Okay. Gaafiin itti aantu. Meeskii jaalaltii yeroo si qabdi akkamiif beekta? Na qabee darbee just for a microsecond nam dagachuun hin dandeenye maayindi kan keessatti yoo nyaattu yoo kaatu yoo raftu yoo waan jettu yoo deemtu yoo hojjattu jedhuu hin danda'u jechuu always on my mind. Okay. Galatoom. Gaafiin itti aantu maal jetti ni beekta? Meeskii na dhageessaa? Connectionni kee maruu jira? Injirta stack tolchitee turte networking kennan sanatti fakkaatan I don't know the reason behind. Connection keeti? Connection keeti meeskii? Yoo na dhageesse. Meeskii. Okay. Connection ishii maruu jira. Baaseen deebisa. Okay, baasetiin deebisaa meeskii eessa jirta? Noobsa gaafiin uliidha tun gaafii normaala jaamti. Gaafii jabduu galaa itti deemu jira. Okay. Hosseini sheerkee. Qaalichi ishee itti bilbilee jira. No, connection baasee. Okay. Maaloo yaa intalo eessa jirti meeskiin? Obsa gutakka. Meeskii eessa jirta? Si erkeen jira. Meeskii. Darbee laala. Okay, na erkitee jirti. Natti si abdee waan gaafachuun achirraa.
Connection keeti. Nanni agartaa? Dhiifa mammi si arguu jira connectioniin keen garuu dansanatti Connection keeti. Xiyyaa miti keeti. yaa wifi dha garuu akkamiin akka kan ta'e hin beeku malee wifi dha. Okay, yeah. Abshir. Gaafii itti aantu dabaru jira. Meeskiin gaafii jaalalaa namaaf dhiyeessitee noo jaamtee ni beektaa? Okay, noo jaamtee beektu. Meeskiin I do have a feeling, maybe feeling nama sirra bilbiluun isaa. Okay. Meeskiin dhiira kalara akkam jaalati? Diimaa, gurraacha, magaala. Mee kalara kamtu siidaa? Magaala jaaladha. Dhiira magaala jaalatta akka xiyyaa. Ayyee. Okay, gaafii itti aantu. Meski an nama jaalala beeku jettee ofitti ni amantaa yookiin an nama jaalala beeku jettee yoo ofitti amantu ta'e parsantii 10 irraa parsantii meeqa ofiif kennita? Yeah, sure. Nam sirriitti jaalatu parsantii 8. Parsantii 8. Wow, okay. Mee dhiirti meeskii fuudhuu qabdu dhiiraa akkami? Ulaagaan dhiirti san guutuu qabdu ulaagaa 5 nuuf himi. Dhaggeeffadhaa ulaagaa dhiira meeskii fuudhuu qabdu 5. Meeskii doyuu jetti 5 jechuudha. Mee ni dhaggeeffadha gaa. Eshi. Ani bakka guddaa qaba. Jaalal caalaa kabajaaf bakka guddaa qaba. So dhiirri na fuudhuu barbaadu. Kan dur sirriin kabajuu qaba. Taakka. Naaf faamilii kiyyaallee walti jechuu. Okay, taakka. Walamanuun relationship if beezidhaa hin beennaa. Na amanuu qaba. Sirriitti na amanuu qaba. Lama. Laani nam hojiitti amanu ta'uu qaba. 3. Lama seef. Nama ofitti amanu. Ofitti amanu. 4. Namni as jala jirtan dhaggeeffadhaa dhiirti as jala jirtan. Ulaagaa gara yoo guutan takkaa ta'u fayyee. Shalafaal. Haga danda'uun waan qabuun cufaa na kunuunsuu danda'uu qaba. Baloo. Oo dhageessanii waan qabuun akka danda'u waan qabuun daandii kunuunsuu danda'uu qabaa jetti. Okay. Dhiira ulaagaa 5 talaguutteetu ishii fuudhuu qabaa gurrees hin calawu. Mee gaafin itti aantu meeskiif saahibummaan maali yookiin saahibummaa akkamitti ilaalta? Akkam seete an ilaalchi saahibummaaf qabu kunin maybe family irraa relationship dhiiraaf durbi jidduu jiru irraalleeti family irraalleeti addaa olillee maalinaan yeroo hundaa orreemo yeroo baay'ee waan family kan keetitti even waan dhiirsi kan kee yookaan boy and it really means a lot. Sigale. Hiriyaan garuu yoo ta'e jechuu. So akkam jedhe ani waggaa dheeraa fi hiriyaa gara waggaa 10 hagamii waliin guddan hin qaba. Har'allee kabaj guddaa ishee qaba. Isheen naati waa cufaa caalti. Faamilii yoo hamachuun jibiraatti hamadhaadha. Rakkoon namatti namatti nam tokkollee dhagahuun qabu jedhu ishee biraatti hidhika. So naati faamilii dhiiraaf durbaallee hin caaladha naaf. Kanaan ibsu danda'a. Hedduu lamatti tola dhugaa. Okay. Ani hiriyaa kiyyaaf saahiba dhugaati jettee ni yaadda. Haalaaniin hiriyaa kiyyaaf nama dhugaa ta'e argamaa jettee
ni addami. Yaa. Dhugaa. Okay. Okay. Gaafiin itti aantu saahiboota kan kee Finfinnee jiraatan keessaa haa akkaan jaalattume lama nuuf himi. Ammi namaa walitti. Walitti si dhagaa Abshir. Hedduu jaaladha. Qananii akka addaa jira. Qananii fi? Akka obboleetti kiyyaallee akka intal kiyyaallee akka waan cufaa jaaladha. Nardi qoollee waan taateef. Hawwii hedduu ishee ibsuu hin danda'u. Hiriyyaan kee waggaa dheeraa waliin ture waliin guddadhe isheedha. Hawwii Geetahuun homaalleen jijjiiruu hin danda'u. Yoomillee dagachuu hin danda'u. Namulleen ishiin wanni wal tolchuu hin danda'u jechuudha. Namni wal naagitu hin jiru. Namni wal naaqixxaatu hin jiru. Hedduu nama hin hafsistan dhugaa. Waliif si ilaalisu. Okay. Dhaggeeffadhaa hundi keessanuu waan gaafii nama si gaafadhu tana sadarkaadhaan keessaa jechuu yookiin sadarkaadhaan kan nitaaf jechuu. Sadarkaadhaan keessaa ammaan tana wallistoota dhiirarraan si eegalaa wallistoota kan ammoo takkaa ila sadii sadarkaa takkaffaa lammaffaa sadaffaa jettee keessaa fi jechuu. Walii gallee? Okay. Wallistoonni sadan Andu'aalam Goosaa, Qamar Yusuf, Abbush Zallaqaa sadarkaan kaayif. Oh my God. Haa ta'u ammoo dhugaan deebisnaan jette Andu'aalam Goosaa no doubt he's my number one. Sadarkaan keessaaf okay Andu'aalam takkaffaa keesse Abbushii fi Qamar ta'e. Wayne. Andy Abbush Qamar. Eenyu dura keessa eenyu booda keessa? Lammaffaa Qamar sadaffaa. Abbush lammaffaa Qamar sadaffaa. Okay, galatoom. Gaazexeessitoota dubartii keessaa sadarkaan keessaaf gaazexeessitoota dubartii keessaa jechuudha. Laal Zinnaash Olaanuu takka Beetii LTV lama Bashannantuu Tola Maariyaam sadii. Goodness. Oh my goodness. Oh my God. Sadarkaan keessa no. Yeah. Ammoo maan tolchuu danda'a. Dhugaa dubbachuu fi Beetiin naaf cimtu. I have to put number one. Alamma sadarkaadhaan naaf kaa'in siin jee daddabii. Jara sadanuu sadarkaan. Tokkoffaa Ingilisaa lammaffaa sadaffaa. Takkaffaa Beetii. Okay lammaffaa. Waaqa waa nama na gaafatu. Okay. Lammaffaan Bashee sorry sadaffaa. Sorry. Okay, galatoom. Gama dizaayineroota Oromootti dabarraa. Dizaayineroota Oromoo keessaayis sadarkaan keessaa fi takkaaga sadii dizaayiner Mooyii, dizaayiner Seenaa, dizaayiner Hangaatu. Naati tokkoffaa as keessa hin jirtu naati tokkoffaa. Tokkoffaan kiyya as keessa hin jirtu. Dizaayineratti amti keessa hin jirtu. Garuu sadan kanaaf five. It's possible. Naati tokkoffaan nan biraasoo lammaffaaf sadaffaa callasitti himaa jechuudha. Okay, yeah. Tokkoffaan kiyya Feeneet Indaalee Orfaayaa Feeneet. Godhubbatu. Capacity ishee duwwaadha. Lammaffaanii Mooyii. Okay, galatoom. Gara miidiyaa dabarra. Miidiyaalee Oromoo keessaa sadarkaadhaan
khamiif akka keessu silalla miidiyaaleen Oromoo khabarreeffama kana jala jiru OMN OBS OBN FBI fi Kello Miidiyaadha. Miidiyaalee kana sadarkaa kaayi. Eenyu feenu naannetti? OMN OBN OBS FBI fi Kello Miidiyaa. I don't have TV. No, yoo laal gaafii tana yoon deebisne adabaa jira. Gaafiilee tana seerri ishidhaa yoon deebisne ni adabamtu. Qabre TV hin qabu. I don't have TV. Jechuun miidiyaa TV Yoo qabu. TV hordofami TV Okay, hin nu qabu. adabame. Ayyee nu adabamuu qabda gaafas. Laazima. Yoo gaafii tana ishiin hin deebisne dirqama adabamti gurreessin calaw. Akkam jetta warri balaa. Kamaana gaafii Maal ishiin jettee? gaafii kana gaafii ishiin deebisuu hin dandeettuu jettan tokko maybe na gaafachuu dandeettan. Irra si dabruu bas gaafii tana deebisuu hin danda'u yoo jettu taate. Okay. Irra si dabra. Irra dabarraaf. Okay. Gaazexeessitoota dhiiraa keessaa filattaa sadarkaan keessaa fi jechuu gaazexeessitoota kana keessaa ka dhiiraati amma. Abdii Fiixee, Guyyoo Waariyoo, Abrahaam Birruu. What? Why? Maaf akkana tolchitu please. Oh my god. Why? Why? Can I make By the way, gaafileen abbaasee if keessaa siyaasaa takkan qabdu hundi keessa wanni beeku qabdan siyaasaa yaadeetii miti akkanumatti hin gaafachuu jira. So gaazexeessitoota dubartii si gaafadhee Khadiiraatu si hafe Abdii Fiixee Guyyoo Waariyoo Abrahaam Birruu sadarkaan kaayi dandeettii isaanii jechuudha. I'm sorry to say dhugaan nam hedduu walti nanaxxee haa ta'u immoo Maalo. no. Firii gaafii teenya. Gaafii teenya nu deebisi. Ani baqadhayyuu deemu. Gandummaa No. Wallahi wanni akkasii hin jiru. Just hin jiru gandummaa maaliif hin jiru? Anamma nama filadhuun hin beekaayyee fakkeenyaaf. Okay, filaddooti. Guyyoo abdii gargaarii ilaalu. Garuu filadhuu it's must yoonan jettee sadarkaan keessaa filadhuu osoo hin ta'in sadarkaan akka dandeettii isaatiin malee wanti biraan jiru. Qofaan Guyyoo. Lammaffaa. Abdii. Sadaffaa Abrahaam Birruu. Okay. Bareedaadha. Sadarkaan keessee fi okay. Thank you. Koomediyaanota Oromootti dabarraa jechuun ammaan tana. Maaliif hundeef keessaa qaba. Koomediyaanota miidiyaa dizaayineraa fi gaazexeessitoota waan qabuuf koomediyaanota Oromoo keessaa sadarkaan keessaaf Kabbitoo, Buzee fi Takkee, Baaliyaakee, Manyawwee akkasumas Lij Yaareet. Sirriidha dhaggeeffadhu gaafiti. Kabbitoo, Buzee fi Takkee, Baaliyaakee, Manyawwee akkasuma Lij Yaareet sadarkaan kaa'eef koomediyaanota kanaatu cimaa jettee adduu sadarkaan keessaafi jechuudha. Oh my god. Waaqi sitti alaalu. Okay. Tokkoffaa. Lij Yaareet lammaffaa. Tokkoffaa eenyu filatte? Tokkoffaa eenyu filatte? Hin dhageenyan. Baaliyaakee. Baaliyaakee filatte? Lammaffaa? Aboo. Ani baqadhu. Dafi.
Yo dhumee jira bas kun amma gaafiin tun dhumtee jirti def. Def kana deebisi gaafii biratti seenaa kana deebisi amma defi. Bahali akka lijaaree. Ak lama. Buzeef takke. Sadi tokko tafe bahali akka buze oh dhume kabbitoo. Oh, he's my. Get out of here. Ugara biyan in barbaru waan kan bakka narraa dhaab ardaa maana boo. Maa Okay. Gaafiin isin deebitee jirti. Dhaggeeffadhaa hundi keessanuu gaafiin tun dhumtee jirti. Tasa darkaan kaa'uudha. Gara bakka duwwaa deebinaa. Bakka duwwaa guutii kun gaafii dhuunfaa ishiiti. Bakka duwwaa guutta jechuudha. Bikka nan bakka duwwaa yookiin daash siin jee akkana jettee guuttaa jechuudha. Okay. Okay. Na dhagoo jirtaami? dhagoo jirta. Commentiinis dhaggeeffadhu. Meskiin nama obsa qabu garuu bakka duwwaa yoo gootan obsa hin qabdu. Yoo sobdan. Okay. Okay. Gaafii lammaffaa. Ani bakka duwwaa irratti hedduun komatamtuudha yookiin nin komatama. Uffata. Okay. Meskiin istaayila irratti ni komatamti. Okay. Gaafii itti aanu. Ani bakka duwwaa irratti haalaanin laaftuudha. Waan hin taheef narra hin laalinaa. Ani bakka duwwaa irratti hedduun laaftu waan hin taheef narra hin laalinaa. Maangubbaan laaftuudha bannate. Nama obsuu hin danda'u. Nama obsuu irratti maybe. Okay. Meskiin obsa irratti nama obsuu hin dandeessu. Haalaan laaftuudha. Dadhabina qabdii jechuudha. Okay. Galatoom. Gara gaafii itti aanutti dabarra. Warri koomentii naaf kolchaa gaafii teessan bikka mallattoo gaafii san kaa yeroon gaafii xiyyeetu mure isiniif hin baasaa jechuudha. Gaafii tan akkamiin naa deebista? Eeyyee hin godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetta. Okay. Yoo goote eeyyee hin goone godheetta. Yoo godhin eeyyee hin goone yoo goote immoo eeyyee hin godheetta. Okay, walii gallee? Okay, dhaggeeffadhaa hundi keessanuu. Namni beekamaan gaafii jaalalaa si gaafatee diddee jirta. Eeyyee. Okay. Gaafii lammaffaa. Okay, gaafii lammaffaa. Umrii tiyya gaafatamee gad xiqqeessee yookiin immoo ol guddisee nin beeka. Ol guddisee hin beeka. Okay. Osoon ergamee deemuu karaa irratti dhiira bareedduu takka argee ijaan hanga ishiin dabartuu laaleen hin beeka. Hin beeka. Hin beeka. Goos. Hayyee. Okay. Dhiira fira kiyya taate yookiin faamilii tiyya taate jaalallee goradhee nin beeka. No. Okay. Ummaa ta'e jalaa maallaqa hattee ni beekta. Lakki moo eeyyeen. Garuu moo watoksi duri jechuun beesan tokkini value qabdi aancaa jennaa gam kenna maastikaan mana kitaan beekam keessanii bitachuu ana kookii bira teebilii gubbaa jira deemee fuudhee suuqin bahee jal'aa akkamiin yaamishi malee fuudhee jedhee deebisee ol kaa'ee jechuudha. Waan sun hedduu na qarqare itti deebi'ee laaleeyyuu hin beeku. Fuudhee ba'ee deebisee deebi'ee ol kaa'e. Fuudhee hin beeku. Okay, fuuteen beeku.
lakkitti hisaabnaa. Okay. Jaalallee saahibatiyyaa jala janajjanee kiyya godhadhee nin beeka. No. Beeku? Okay. Dhiira nambara kiyya nagaafatteef fake nambarii yookiin nambara dogoggoraa kanneef nin beeka. Okay. Dhageessanii jirtan hattuu turtee jechuun dhiira lambara ishii gaafattee lambara feeka qadditee jechuudha. Okay. Gaafiin itti aantu dhiira Facebook irratti wal bartanii ogguu lafatti agartu. Nama biraa ta'ee sitti argamee ni beeka yookiin nama guddaa yookiin nama fokkotaa. Waaqa Facebook. Okay. Silkii jaalallee keetii duubaa seentee iccitii ilaaltee ni beektu. Ni beektu. Waaw. Okay. Galata. Yeroo takkatti jaalallee lama qabattee ni beektu. Oh no. Okay. Yeroo takkatti jaalallee lama qabattee beektu. Dhiira umriin sirra xiqqaa xabbastee ni beekta. Not at all. Okay. Koomantii irratti akkaan arrabsamtee aartee boochee ni beekta. Oh, hin beeku. Hin beektu. Okay. Jaalattee dhabdee ni beekta. Jaaladhee dhabee odoo hin ta'in jaaladhee argadhee. Jaalattee argattee dhabdee osoo hin ta'in gaafii jaalalaa daayirektii dhiyeessitee fi dhabdee. Beektu. Okay. Galata. Osoo nifiin nama gaafii tana lama keessaa tokko filadhu sin dabarsine gaafii manaatiin si baasa because warri manaa na komata waan ta'eef. Okay. Gara warra manatti deebinaa jechuu. Naaf gaafadhu mee nama qarshii qabu jaalatti moo nama onnee qulqulluu qabu jaalatti jetti gaafiin. Haqa. Gaafii kana baguma anu deebisuu ka barbaadu. Gaafii kan deebisu garuu watok callaa haasa'uun narraa eegama. Wabira haasa'uun narraa eegama. Meskiin isteejii meskiin irra jirtu isteejii waan hedduun ishee barbaachisu. Meski akki namni yaadu luxury life Oromoo jiru itti toltee bakka waan cufaa guutamee fi no way. Ani ni kondominiyeem kee jiraadha. Istuudiyoo tokko jechuun bedroom hin qabu or salon hin qabu. So realitiin or akki namni yaaduu fi akki an jiru tokkoon itti siigalee. So jaalala onnee qulqulluu fidee jechuudha. Waaqayyootti ni yaame malee. So kan akkas birri maani jedhee siin filadhuudha. Waan anammaan kan gabaabsee sitti mee is fair enough waa cufaafu. Wow. Anything. I know I deserve more. Waan ambir jirurraa waan hedduun na barbaachisa. I know luxury life na barbaachisuu danda'a or deserve tolchuu danda'a or afford tolchuu danda'a. Haa ta'u immoo jiruun kee simply kanuma akkuma nam cufaa taaksii fayyadamaa hin deemaa hin socho'aa namoonni nyaadhee galaa mani kiyaaman tokko dhaabee asuma rafaa jechuudha. That's it. So kun ga'ana fakkaata. Wow. Gaafii mataa isirraa osoo hin ta'in wallahi dhugaa dubbachuuf nama hedduurraa deebisaa kana deebistee nama hedduu takkarraa deebisaa kana deebistee hedduu takka galatoome asumaanuu deebisaa kana hundi keessan akka dhageessan abdiin qabaa hanirra deebi'uun hin barbaachisu. Okay. Gaafiin biraata dhufte meeskiin mana aadaa uffata hojjetti moo mana addaa qabdii jedhi gaafadhu. Mana aadaa qabdi moo mana aadaa uffata hojjetti jetti gaafiin. Okay. Ani faaya feeneetti hin beeksisaa. More of culture keenya yookaan typical waan ta'e gara modernii finnee akka warri habashaa qamis jedhanii gurguran standard sunitti akka gurguramuu fi hojii hojjechuu jirra. Anammoo kan kadeeggaruu jiru idea kennuu fi design hojjetamee baasee promote tolchuunidha. So ani wayaa aadaa yookaan maan wayaa aadaallee hin qabu garuu hojiin kiyyaa in general promotion jechuudha. Promotion hojjechuu jira. Okay. Dhageessanii jirtan
promotionii hojjechuu jirti. Irraa maaltu si gammachiisa? Gaafiin itti aantu amantiin kee maalidha? Addunyaa kana irraa hoo maaltu haalaan si gammachiisa jetti? Amantiin kee akkuma agartan ortodoksiidha. Personally waan na gammachiisu waan hedduu ta'ullee waan lambeezitii sanitti mu barbaadadha. Tokkoof tokko trip yookaan tuurii deemuun hedduu na gammachiisa. Naanna'uu bakka yoo danda'ame walidi kan keessu jechuu yoo danda'ame jechuuf possible. Garuu hagamma just biyyaa baheen beeku. Asum jira jechuu. Lammaffaani dhugaa waan danda'uun nam qarqaaree gammachuu nama hedduu na gammachiisa. Hedduu namatti tola dhugaa. Qarshii qabaadhee nam qarqaaruu danda'a. Garuu maybe idea kan keetii share tolchee biyaatiin of jettee waan tokko natti himtee waan danda'u si'oonni jedhee sunnaati gammachuu guddaa daastee. Waaw. Nama dandeettii addaa qabu akka ta'e asumarraanuu baruu ni dandeessanii. Okay, gaafii itti aanu gaafii itti latakkaa. Okay. Gaafii maal jettee deeta? Oromummaa firraa mulquu wayim jaarsa kee kan jaalattu firraa mulquu yoo jaamte tokko faayisaa fudhadhu yoo jaamte kam dhiistaa yookiin immoo dhiiqqan kee keessa waan jiru. Even it's impossible totally one yaadamu unity sigale jars by the kanaaf jedhee jaarsi dhiiseera nama dhugaa dubbachuu dhageessanii jirtan. So kanaafu wanni ofirraa kunine akka wal bir qabaniyyuu fiduu irraa diqqoo natti hin tolli sigale jechuun tokko eenyummaa kan kee waan atiin taate dhalati tokkoo fi waan additional life kan kee keessa dhufe walti madaaluu hin dandeettudha. Dhugaa keeti. Okay, gaafii keessa abbaa manaa galulte. Maal jetti gaafiin meeskiin carcar baay'ee ni laalti yoo hin laalle immoo arra irraa jalqabdee akka laaltuu sinjaa. Maani? Carcar baay'een chaanala YouTube channel carcar baay'een jaamu jira. Ijoollee kan jirti. Ilaalle yoo taate arra kaastee akka laaltuu sinjaa. Okay. Badoo kiyya si gaafadhe. Okay, gaafiin itti aantu maali seete? Okay. Asumaanuu ooyaa nuuf beeksisii Keemboon dhaggeeffadhaa guutuu akka waan isiniin joo nama 210 jala jira. Ooyaan warreen dandeettii walaloo akkasumas diraamaa, koomediyaa, maalii waan dila takka warri qabdan dandeettii teessan fayyadamtanii badhaasni adda addaa waan jiruuf Keemboon entertainment keessaan qunnamtanii jechuudha. Isa biratti galmootanii achirratti waan qabdan dandeettii teessan akka ibsachuu yoo barbaaddan akka ibsattan asumaanuu isiniin beeksisaa. Keemboon entertainment jaati search gootanii asumaanuu isaa wal qunnamuu ni dandeessanii. Okay, gama maaskii dabarraa. Meski ijoollee eessaatii bareedduu Oromoo sin jetti? Duratti dubbadhee ture. Ani Boorana dhaladhee guddadhe. Eegati Maqalee achi baradhee fixee dhufee as Finfinnee jiraachuu jira currently. Dahan zubbuk. Okay. Wanno okay, gaafiin biraa umrii ishee meeqa gaafa umrii meeqa? Okay, gaafiin itti aantu umriin ishee amma meeqaa gaafa umrii meeqaa jaalalaan qabamtee sadaffaa hojiin ishii hoo maalii jetti? Okay, almost 25 guutuu fi umriin kiyya 25 deemu jira. Galata Waaqaa. Maal dalagdi jette? Gaafa umrii meeqaa jaalalaan qabamtee gaafiin lammaffaan? Gaafa umrii almost 18 wal barree 19 irratti sirriitti jaalalina qabee jechuudha.
preparatory baradhin qabadha. Waan jaalala dhuga sitti maasitti ani akki namni mar tokko yaatiin miidiyaa gubbaa baatee taphattee kufaltee waya style follow up tolchitee jiraattu akki namni si yaaduu fi realitiin atin jiruun atin kee jirtu gargari. So sirrii beekaa sirrii jaalachuu callaa odoon waggaashaan waliin ture waggaashaan dheeraa is too much right waggaashaan waliin turre eegati akki fedhii waaqa namni cufaa akki yaaddin jiraattu si galee so anaki kiyyatta I'm not gonna blame anyone garuu sirrii jiraadhee beekaa jaalal kana bakka guddaa qabaa na please warri as media gubbaatti uffat namaan jajnam tolchitan yoo namni kofalee taphatu warri jajnam tolchitan odoo dhaabdanii eenyuyyuu eenyummaa isaa challenge akkamii keessa akki dabaree jiru hin beektan eenyuun eessaa akka dhufe laayifii akkamii akka qabu hin beektan namni guyyaa tokkoof siin beekne sibir taa'ee waan safuu si taasa safuun maani safuu wal arrabsu mataa wal cabsu akka kiyyaatti jechuudha. Wallaahi. Wayaa tokko yookaan istaayilii yoo sirrii hin ta'in ofiin na qabdee kun nuun ibsu intala akkas ta'e karaa kanirraa gor waan akkas hojjedhu akkasiidha. Baasanii wal arrabsu jajol tolchuun bakki namni hin argaminitti argamteer jedhanii ragaa soba qopheessanii maqaa nama balleessuun suni safuun. So maybe odoo walitti dhiyaannee wal beekne wal kabajuu dandeenya. At least odoo walitti dhiyaannee wal beekullee baanne odoo waliin beekin maqaa odoo wal balleessuu baanne is fair enough. Kanaafuu please dhaabaa. Namni miidiyaa gubbaatti argitanii kolfee taphatu cufaa amali isaa tokko yookaan ammoo namni miidiyaa akkasii jettanii maqaa nama baastanii waliin jedhina. So ani na real life waan jiraadhee beekuuf jaalaliin maan akki ta'e waan beekuuf har dhabbaan fedhufee akkas jedhu dhugaa itti kolfallee careless actually careless deebisuuf waan akkasii maal naani jajol tolchuun jira wal beekuni dursaa jedhee yaada kanaadha erga kan dabarsu waan barbaaduuf actually sirriitti deebisee jirta deebisaa yeroo deebistu bikka keenya hunda buutee deebistaa hedduu takka galatoomis jechuu barbaada mee gama gaafii tiyyatti jidduun dabaraa noof kolchaa warri manaa gaafii teessan isiniif hin baasaa gaafii mataa ishii nyaattu takkaan itti kan nu deema gaafii tana garuu itti yaaduu si barbaachisa xiqqoo okay dhaggeeffadhu doktor Naafiyaad Naahom Gammee akkasumas artist Habtaamuu Lammuu nama afurtu jiraami dhaggeeffadhu sirriitti doktor Naafiyaad Naahom Gammee akkasumas artist Habtaamuu Lammuuti gaafii tana deebisuun kan immoo dirqama nama tokko heerumi nama tokko ajjeesi nama tokko dhungadhu nama tokko arrabsi. Oh my god. And then gaafii tana sindageenyu inuma sindageenyu nama 215 jala jira mirgi nama kun hunda eegamuu qaba gaafii tana nu deebisuun dirqama. Laal Naafiyaad ni jira Naahom ni jira Gammee ni jira artist Habtaamuu Lammuu ni jira nama afur nama tokko ni heerumta nama tokko ni ajjeesta nama tokko immoo ni dhungatta nama tokko ni arrabsitaa jechuudha isaan afranuu keessaa si beek abbaa feete waaqin danda'u rabbiin danda'u ani danda'u waan feete danda'u okay akka ati hin dandeenye okay dhaggeeffadhu gaafii tana akka ati hin dandeenye nin beekaa immoo gaafiin tu yoo hin deebine nuuf adabamta. Waan si jaa dhaggeeffadhu jarri FB malee asii jiranii sodaatanii si jaa dhiyeer. Dhugaa adabamuu barbaada garuu adabbiin waan tokko akka sammuu kennaa galfattu barbaadaadha. Maalinaan amma namni hedduun personal life qaba jiruu ofii qaba si galee deebina namaan kan asirra deebis kun maybe namni garii screen record tolchuu jira. Naaf gala. Kanaafuu dansaan jedhee yaada. Kanaafuu adabbii kiyoo fudhadhee na wayyaa adabbiin na adabbiif. Thank you. Galatoomi. Akka ati adabbii fudhattu
sirritti hin beeku guduraatu saniifuu maal isiniif haa adabamtu dafa Oh no. dafa warri manaa maal isinii haa adabamtu Ghost justice for meski you are right dafa maal isinii haa adabamtu dafa koomantii jala barreessaa waan barbaadan san keessaa immoo anaaf filatee murtii ishitti kannaa jechuu isin koomantii nu godhaa baala keessi adabamtu Abde biyyoota dhadhiisu. Hundisu akka qoqqofalteeti dabruu feete gaafiirra ishiin hin jiru. Haa bituu taakka qaaraa nyaachisii. Okay taakka. Waaqni qabu. Akka lukkutti haayyitu sadii. Okay. Meekaappii nuuf haa dibattu 4. Esan meeqa? Killee 2 haa dhuydu 5. Qabbanaati. Hin qabu. Hin qabdu? Qaara. Qabu garab. Okay. Kunoo itti jabeessi yoo jiran irra. Okay dafa. No sirba maali hin dhaga'u osoo isin jechaa ooltaniihu sirba akka albattuu. No sirba akka albattuu sirbiti dhiisaa kana. Okay. Sirba akka albattuu sirbiti sirbaa miti. Adaba biraa akka waraabessatti nu baay'itu. Okay. Bira kutiifi duwweef zabiba qaaraa 4 nyaattu shaawara naqii ficaa adibattu akka hoolatti haa barrattu daqiiqaa adibattu hayyee daqiiqaa dibadhu daqiiqaa ficaa duqeetii dibadhu fuula duqeetii akkamii duqeetii daabboon irraa dalagamtu san heera duqeetii akkamii naan jetteera duqeetii daqiiqaan beektu ni qabda mana keessa laale dhugaa hin qabu dhugaa rabbii daqiiqaa moo daqiiqaa maani daqiiqaa jechuun maani dhukkee jetta yaa rabbii baal jeetin itti hima daqiiqaan beektu daqiiqaan beektu daqiiqaa maan jechuu inna illa yaa rabbii daqiiqaa beekuu jette ishi duqeetiin beektu duqeet Kunin beek dhaammee jenna beekam kennanu dhaammee maali yaa dhaammee jechuun duqeetii ammaan kanaatiin itti kan gam booranaati dhaammee jenninu. Ayyee dhaammee fuula nuu laqallaqadhu. Dhaammee hin qaban man keessaa. Ni qabda. Dhaammee hin qabdu qircaa hin qabdu killee hin qabdu maaluma qabda mana keessaa. Afennaani dhaammee dhiyoo kana waaqa wanni ittiin hojjedheedha. Qixxaa ittiin hojjedhe. Anaaf himti. Kiiloo tokko nama bakkii jiraadha guddoon naan barbaachisu kiiloo tokko amma immoo killee akka amma xoomiin keenseenee jira sii galee hin qabu. Okay xoomii qabdii killeen okay ta'u mee miciyyoon tun waa hunda hin qabu jettee beekaaf qofaltee nu irraanfachiis deebiti. Okay dhukkee haa dibattu dhukkee miti hayyee meekaappii dibadhuuf meekaappii nu duratti. Meekaappii nu dibatti deemti dhaggeeffadhaa. Ananni dibattaa. Ananni dibattaa fuula kee nu duratti jechuudha. Asumatti osuma teessuu nu dura dibadhu babbareeti. Meekaappii dibachuu deemti dhaggeeffadhaa dureessa duulaalaa hogguu meekaappii dibattu. Bareedduu akkas godhi bareedduu. Kulikii nammaata. Meekaappii ani keemikaalii isaa alerjikiidha garuu if it is daftee ofirraa dhiitta rakkoon qabu. Oh my god. Because qixaata gurguddaa tokkos adabu jiranii beekaaf isirraa dhiise hangaraan si laafaami saniif ibara. Lakki abbootilee naan laafne waaqa. Miskiina rabbiyaa. Maan isaan tolchedha adda keenan dhiistanu. Mee nu duratti osoo si agarru kana hunda. Isaan duratti ibsachuuf bara like baatirii loonaan jettee naan midhaasu jira jettee. Yaa baatiriitti haa jirti.
Baatirii itti kaayi, baatirii itti Mani kaayi. san tolche, please guys. Abummaa nuna dhiistan. Ani meekaappii ibsachuun Hin jiru jaalladha. gaa. Yoo laal yookiin gaafii san deebisurra meekaap mana gadi dibattee yoo teesse yoo. Hundi irra sallaala meekaappii dibachuu deebiti. Diba diba. Oh my god. Okay, I hate makeup. Garuu ishee. Waaqaan taphattan. Waaqayyoon isaanitti ilaalu garuu Hai, hinga. dibadde taawiteeti. Dibadde taawiteeti. Yara. Meekaappii. Hai, maaluma dibachuu jirti ishiin tokko. Hai, waaqi si balleessina yaa meski. Waaqi si balleessina defi. Yaasii wal Dhiisu Abdullaahi dhiisu har'a dibachuu qabdi. for sure. Shawuu kanaan booda akka itti deebitee naan dubbisni hin beekan. Siin dubbisa. I hate you. I hate you. I swear to God. Bareedu. Barbaadu akkas waliin dubbatu. Oh my God. Dibatu jirta? Aha, ibsachuu jiru waaqa. Ayyee. Good. Goos. Ati namdan saaniti. Nama akka kiyyaan harkattu nama meekaappii dibadhu sin joomo. Silaa huccuu shaara faas naqamee nama gatta gala. Nu barsiisaa dibadhu. Ashi, kun arguu jirtani. Harki kee irraa midhaasu jira. Miidhagsi miidhagtuudha biratti. Goos. Goos. Okay, khayrii toofeef gaa khayrii ni qabdi moo? Khayrii dhiisoo? Kantu si hafee. Okay, khafulaa dhiisi si gaa. Bas khafulaa dhiisi ni gaa. Rufaan meekaappiin beeku jechuun basma. Ni beeku jechuun. An akkas ofirratti ibsadheen beekuyyuu. Qoya akka dansaa midhaasee ibsadha bakka. Ayyee. Ayyee. Maan isaan ibsadhu waan biraa? Funnaan midhaasaa? Funnaan No, kana. Sharaa. Khafulaa ni gaa dhiisi bas. Okay, sharaa dibadhu. Sharaa kana. Kana. Where is my makeup? I hate you, I swear to God. Bareedu waan godhi si jee gote godhe irraatti. Way meski. Akkuma san balgalaan kaakana Meski. Raa gote warra. Mee akka dansaa lalladha. Ayyee. Ayyee. Goos, dibattee jirtimi? Okay. Okay. Dhiisuyyuu. Bakka liisi gaa liisi. Bas. Hin dhiisu. Taayi gaafii si jabeessaa. Taayi. Okay. Dhiisree jiru. Okay. Gobat. Dhiis bakka. No, fixattee. Ofirraa kaasoo? Kaas. Micoon akkuma duraan bareeddii jaala. I hate you, I swear to God. Adaba laafaan si adabe ni beektaa. Block. Hedduu si qaba jaani beektaanii kun haala waan si qabatu. Adaba laafaa haala si qabatu. Okay, goos.
Gammaddanii jiru. Gammanne okay. Gammaddanii jirtanii hundi keessan. Meskiin adaba inti jenneen nuuf adabamtee jirti. Garuu nagaafamo shigaaba wantuntu silaa intarba. Bas na dhaggeeffadhu ammasiif gaa. Gaafiif jedhe ofirraa xaraguu jira adeemsa. Maqaanis ni gaa. Hangi kunumaas hin godhu. Akkasiyyuu taphatta. Akkasiyyuu. Okay. Gaafii manaati. Okay. Meskiin amma yeroo amma jirtutti jaalallee ni qabdi moo hin qabdu jetti gaafii manaa? Gaafii kan hin deebisu. Jibbaadha. Okay. Umaa tokko qabu gaafii deebisuun feene irra kutuu ni dandeessa. Please featuring ishii maalidha? Thank you. Akkumsitti mee projectii qabadhee jira. By the way, projectii adda addaa qabadhee jira. Maybe san agarsiisuu danda'a. Martook na eegi. Projectaan qabadhe. Kasanii cufa beeku maltanii jira. Tole. Nagaabamoo shigaabaa wantundu silaa intarba. Noof kolchaa warri manaa gaafii wallaahi gaafii hedduu takkaa jira. Proposaalii kan agartaa. Intal kan beektanii? Intal kan waa meskiidha. Intalli kun meskiidha. Waa waan addaatiin nu dhufu jirti. Proposaalii kiyya. Proposaaliin kun moroof Oromiyaa kennaan na'anii aadaa beeksisuu irratti focus tolchaa. Kan cufaa agarsiisuuf yaallee jirra. Proposaaliin kun hagamma nambir wanni inni ga'uu dadhabee fi namni kenna kalcharii isaa fi wanni hin qabu si galee vaaluu guddaa hin qabu. Waanum siyaasa maybe yoon ta'in yookaan waan akkasirra more focus hin tolchanu. Ani sociology eebbifame. Ofiisii keessallee as a marketing manager hojjedhee jira kanaan dura. Amma immoo more of waan akkasii kan proposaalii kana yaadum kiyyaa kunin qopheessee culture promote tolchuu yoo danda'ame akka guutuu Itoophiyaatti odoon ta'an baasanii internationally keessumattuu Oromoon beekta bal'oo aadaan keenya cufa babal'aa beekta waan hedduu argita. Akka sabbiraa wayaa tokkoon wanni hin jennu uffati keenya agartee nyaati keenya agartuu waan hedduu jira waan sun baasanii mul'isuu irratti more focus tolchuu jechuu barbaada. Garuu wanni ani hin sobnee fi wanni akkas jedhee promise ani hin galle mana wanni hojjechuun dandeettu namni keenya value hin qabu waan akkasii kanaati. Siin deeggaruu support siin tolchuu kaampaaniin tokko naan deeggarre kanaan durallee hojii sosochii hojjechuuf yaalee jira. Namni tokkollee abbaa kana namni naan jedhin jiru. Maybe akkuma namni tokko dhimamee namni akkatiin sosochoota argee si deeggaruuf tolchi malee intalli kun hojii akkasii gubbaa jirti jedhee namni nam deeggarullee hin jiru. Namni fokkasii si kennullee hin jiru. Garuu maybe warri as gubbaa jirtan warri biyya alaa jiraatan illee waan akkasii odoo wal qarqaarree waliin hojjanne. Hojiin ammaan kan irra jiru kun yoo support hin argatin hojii ammaan kan dhaabachuu danda'u. Which means featuring horatu jechuudha. Namni walirraa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf an featuring gubbaa more of aadaa faashinii typical and modern waan ta'e waliif fidanii hojjechuudha. More wanni jedhu kan beauty gubbaatti hojjechuun barbaada. Faashinii gubbaatti illee hojjechuun barbaada. Garuu more of odoo waan aadaa kan yoo ani har hojjedhee waan ta'e hojjedhee darbee ijoollee na dudduuba dhufanuti waan tokko dabarsee karaa banee odoo jalaa goreellee sullee rakki featuring na laallamaa jechuudha. Kana wanni ani kunaaf barreeffame almost G4 ta'a. Namni na deeggarin jiru ofumaan sosocho'uu jira. YouTube qaba. YouTube kiyyaa meski mangee jedha laala. Fake account illee bananii irraa fakkaata. Reelink YouTube ni reelin subscribe kun 13 qaba. Check out guys. Maybe at least odoo waan biraan wal qarqaaruu dadhabnee waan kan walii share tolchuun walaa qarqaaruu feature gubbaatti waan akkasii yaaduu jira jechuudha. Garuu kunin akka promise waan galu hodoon ta'in yoo supporting qabaatiin asumarra dhaabachuu danda'a. Yoo supporti qabaadhee namni na deeggar jiraate continuously waan hojjechuu dandeenyu jedhee yaadadha. Kanuma. Hundi keessan dhageessanii jirtanii yeroo hunda namni keenya silaa waan adda addaa dalaguu danda'a garuu
waliin gargaaru yoon fi kan sababa biraa laaltantee nama akka ishii silaa nama akka meeskii takka nama as jiru miti amarra silaa ishiin Oromoo ta'uu baattee sababa birarraa hataa taate wallahi nama bikka guddaa jiru ture garuu maal gooti Oromoodha so namni keenyallee hedduu wal hin jabeessinu waliin gargaaru please yoo dandeessan waan ishiin amma future-dhaaf yookiin waan ishiin godhu jirtu kana hundi keessanuu gargaara keessaafuu especially ijoolleen as jala jirtan ijoollee biyya alaati uffata aadaa babbareedallee ni qabdi yookiin ni beeksisti waan kanaan akka gargaartan hedduu abdiin isinirraa qaba yeroo live kana xumurree waan hunda story xiyyaarra isiniif hin godhaa YouTube fi kana hunda akka gargaartan abdiin qaba gama gaafii birootti achi dabarra mee okay gaafiin itti aanu meski mee eenyu akkaan dinqisiifatti jetti gaafiin namni an dinqisiifadhu ammarra tokkoof tokko duriillee hardhallee ammaan boodallee jechuu dura taatoo of yaalee jira Hacaaluu Hundeessaa hedduu jaaladha nam biraa jechuun akkam jedhee sitti himadha maqaa isaa yoo minna dhugaa dubbachuuf amma immoo akkuma beektan waggaan tokkoffaan isaa ga'uu jira baqa tokkoof tokko hedduu jaaladha personaalillee argee waan beekuuf jechuu namni ani hedduu dinqisiifadhu Hacaaluu currently wow dhageessanii jirtanii muciyyoo maskiyee yeroo haasoftu afaan kee ni mi'aawaa hiriyaa haa taanu follow me back jetti eno zabiibaa jaamti cheekin tolchaa gama message request odanaa tolchite more addaan baafachuuf okay okay gaafii bira gaafiin dila meenaaf gaafadhu leessaat jirta gaake nagaabamo meskiin os jaalleeftu gaafiin irra guddaa gaafii jaalaati okay gaafii tiyyattiin achi dabraa sa'aan teenyallee dhumu jirti meski lama keessaa takka filatta okay gaafii tana waa lama keessaa takka filattaa qophoyte namaa fi maallaqa keessaa maaniif maani namaa fi maallaqa namattu maallaqdee maallaqaa fi jaalala Oromiyaa fi Ameerikaa Oromiyaa akkamiin walitti fiddayyuu konkolaataa fi farda konkolaataa biddeenaa fi marqaa biddeen okay ilmoo teetii fi abbaa manaa kee ilma kiyya ilma kee okay Instagramii fi TikTok okay YouTube fi Facebook katiin beekam Facebook yaa ta'u malee more of YouTube okay YouTube dhiira borcee qabuu fi dhiira malaaxaa qabu laacha tokkumaa qabbilatta lawaan keessa malaaxaa filatta I'm borcee sana maaliif akkuna jibban garuu way ajaa'ib hay sorry miidhaan borcee maal beedhaayib I don't know. Maybe I think you cook a kajal one that if it agam. Okay. Bekum safi bekum tiresa. Oh bekum. Bekum safi bekum tiresa. Bekum safilatte. Bekum yeah sure. Okay. Markabaa fi plena. Markaba. Bishaanii fi qilleensa. Oh shit. Akkamiin. Qilleensa.
Qilleensi bishaan the same shit. Lachuu tokkumaan. Lachuu malee jiraachuu hin danda'u akkam ta'ish. Tokko keessaa dirqama. I don't know. Qilleensa. Okay, qilleensa. Bashoo fi hantuuta. Adurree, okay. Adurree fi hantuuta. Adurree. Okay. Gaafiif biraa. Funyaan keetii fi hidhii teessa. Funnaaniin koo wal dorgommiif hin dhiyaatu. Funnaan waan hin qabneef kamiif taata? Ni qabda no funyaan bareedaa qabda ashir. Funnaan kiyya dhiifamna tolchi. Meski guyyaa tokkoof saba Oromoo irraa beeyitii dirqama saba biraa ta'e yoo sin jaamme saba kan filatta guyyaa tokkoof. Guraagee. Guraagee. Okay. Okay. Meski osoo rafu jirtu yeroo hirriibaa haatu osoo dhiira taatee argamte maal yoonni itti dura gootu? I don't know. Really? Really? I got you, man. Mata kita. Ako? Yes, aha. Ah, bicara daro atu. Okay. Ay, caray. Okay. Lalu gefadu. Me yeroo hedduu dhiirti maal keessa jaalatti yookiin eessa sirraa dinqisiifatti qaama keetirraa? Kun beekamaadha. Tu beekana gaafatte. Haa ta'u dhugaa dubbachuu fi duri ispeeshaalee haga dhiyoo namni hedduun dhaabbat kan kee jedhan yookaan ammoo sheeppii jettanii sheeppii jedhan namni hedduun akkas jedha. Amma ammi garuu I don't know haga continuously TikTok hojjechuu jalqabe namni hedduun kolfi kan kee jedhani. Anilleen kolfuu dhaabachisuu hin danda'u. In kolfaa callisee galata waaqaa kolfi kan kee jedhani. Garuu okay. Of lehee jaalatan yookiin okay dis birootti. Okay. Amala dhiirarraa waan akkaan jibbitume sadii. Bagumna gaafattu waan hedduu. Dhiirti jibbuu jaaladhu. Taakka. Dhiira of hin taanellee hin jaaladhu. Dhiir laayifii isaa yookaan ammoo situationii kee jiru accept gochuu hin dandeenye hin jaaladhu. No, sadii. Okay. Amala dhiirarraa lama ka jaalattu. Maaltu sitti tola amala dhiirarraa? Ofitti amanummaa dhiir qabu hedduu jaaladha. Okay. Dhiira ofitti amanummaa hedduu sitti tola. Qabu kanam kabaju. Okay. Lamaanuu deebistee jirti. Okay. Gaafii itti aanu. Meskiin nyaatarraa maal akkaan jaalatti? Dhugaa dubbachuu fi jaalaleem hedduun na cinquu jiru. Jaalal cororsaati. Corortaan maali? Cororsaan nyaattee hin beektu? Nyaattee hin beektu?
Okay. Ka Na nyaachisa? Wallaggaati. Na nyaachisa? Kakumaamee nyaata dhuga rabbiis nyaachisa akkam godhee si agarsiisa. Let me show you something. Dhuga rabbii hin jaalatta. Qoy wasi agarsiisa. Cocoodha. Coco. Cororsa. Okay, qoy si agarsiisa. Mobaayilii kan keessaan qabna fakkaata. Pikcharii isaa arguu qabda beektu. Okay. Egaa ilaalta. Maal Okay. cororsa? Okay. Kana. Me? Maal yoon akkanaatu? Arguu jirta. Argitee? Argitee ka Wallaggaati. Warri Okay, namee Wallaggaadha. ka Wallaggaati. Okay. Asirrii Me beeka. me warri manaa firii gaafii teenya jiru jiranii. Me gara gaafii warra mana dabarreetii sa'aan teenya illee dhumu jirti. Okay. Me gaafii okay eessarraan eegala. Warri hedduu wal fakkaata. Gaafiin teessan waama jaalalaati. Saniif hin baasne waan ishiin deebiste irran deebisiisu jeeti. Okay. Free my question Abde. Okay, maal gaafatte mee? Joojin jiraachuuf nama serious follow maaliif nama deebisee labaatu isin guddise. Okay, mucaan tokko waan jee isin warri feemasii kun follow maaliif namaaf hin deebisne? Namaatu isin guddisu jira, numaatu isin guddisu jira, kana beekaadhaa. Follow maaliif namaaf hin deebisne? Firraa deebiste moo sirraan deebiste? No, anu deebisuu danda'a. Waa tokkotti immoo amma namni hedduun waa biraatti fakkaata. Dhanaan laal TikTokii kaleessa ani manage tolchuu hin danda'u. Social media kan yoo seenu cufaattu jira. Akkaawuntiin feekiin hin jira, akkaawuntiin riiliin hin jira, namni ati beektu, namni ati hin beekne, namni hedduun hin jira. For me, akka secured ta'uuf amma namni hedduu waan beekeefi at least nan beeku odoo follow tolchee natti tola. Maannaan ani media influencerii jedhamee hin beeka targeetii kan kee jiru. Waan hedduu irraa kaka'e gam security'n kaka'e jechuudha. Kaleessaan fakkeenyaa fi TikTok gubbaa sa'aatii lammoo sadi jidduutti namni 1000 follow na tolche. It's too much. Sigalee am kan cufa seenee laalee follow back tolchuu nan danda'u. Tokkoffaa minding kee gam media gar 3-4 platforms gubbaa jiru. Afurmaa gamir naanna'u jira. Qoxxoruullee namni agamii dhufe nama agasii maanii jechuu hin danda'u. Kanaafuu waa biraa oduun ta'anii more laaluu dhabu. Sigalee laaluu dhabu irraa kaka'edha. Waan addaa hin jiru kanumaadha. Okay, thank you. Gaafiin biraata jirtu. Meskiin obboleeyyan meeqa qabdaa? Anaan kiyyaa durba tokko obbolees garuu hin qaba. An garuu haadhaaf abbaa kiyyaallee tokkuma akki dubraatti nama callaa jira obboleessi hin qabu tokko. Okay, namni hedduun maaliif hariiroo sii fi Dr. Naafiyaa komentii hedduudha. Mee gaafii sana deebisiif. Okay, YouTube ki gubbaa deebisee namni hedduun laallatee jira. Gaafii kan gam YouTube warra argare YouTube gubbaa laalamoo asuma deebisa. No, YouTube alaalan idis. YouTube gubbaa subscribe kun 13 ol qaba meski mangee jedha. Accounting fake biraallee waan jiruufi. Subscribe godhan yoolii linkii isiniif hin kaayaa. Achi jalaa deebisaa argachuu ni dandeessanii warri gaafii tana gaafattan. Okay, gaafii biraa maal jettii? Aboo warra qabdii, jaarsanii qabdii, jaalallee ni qabdii. Kana. Abde. Gaafii tumaa jettii meski abdee kana silaa meski abdee kana silaa heerumisiin jaanii ni heerumtaahii. Abde akkamatin. Naguma. Akkam haadhuma na qabda. Jaalalli qabda. Come. Will you marry me? Gaafii deddeebiste. No. Gaafii gabara deebisuu jirti. Biltiidha hoo ishii jirti. Wallahi. Sabuun namatti jirti. Nuttamatte warraattora. Gaafii biraatis si haasaabsi. Okay. Achiin danda'a amma ani dhiira.
Ani dhiira amala ati irraa jaalattu san qabu sanirraa tokko duuba si harkachuun hin danda'ai dafii amalaaf deebisii jechaa gaafiin. Bar waan sun karaaruu danda'u dura fiilingii na keessatti uumamuu qaba yookaan si jaalachuu qaba. Yoo fiilingii suniin booda eenyu akka taate ilaalan. Akkam dhuftee waan kan wal mari'an ree. Okay. Gaafiif biraa. Okay, gaafiif biraa maal jettii? Nagaati na gaafadha. Waa hundi irra guddaan waa'ee jaalalleeti. Gaafii teessa wanni hin baasneef jaalallee ni qabdiidha. Meeskiin immoo kana deebisuun barbaaddu. Borganoo fuudhuu heerumoo waan kan heerumaa ofirraa dhiisuu gaafii namni fayyadu. Maaskii baay'ee of jaalatta jedhamtee ni beektaahii. Of ni jaalatta isaati? No, namni siin jedhaan misunderstanding siin jedha. Maalinaan anamma yeroo hedduu maan seetadha amal keessa amalii hedduu an jaaladhu. Just of akkas wanni tolchuuf odoo hin ta'ini taayimii hedduu ofiif kennaadha. Which means maan nyaadhaa akkamiin jiru kee fooyyessaa maan uffadhaa akkamiin nam dur dhiyaachuu qabaa hojii akkamii hojjechuu qabaa just improve daily improve of tolchuu irratti hojiin an dabarsoo waan kanarraa kaasanii taayimii guddoo ofii kennitati siin jedha misunderstanding garuu of jaalachuun akkasiniti. Of jaalachuun akkasiniti. Okay, abseen angareefu as jalaa iyyu jira saniif hin gaafii baasee fi maaskii oromummaan siif maali meeskii? Naati waa cufa. Waan cufa ka ibsadhu oromummaan. Oromummaan hedduu jira. Akkam jechuun kun bar gaafii bal'aa. Mee hojii kee ilaaliti oromummaa akkamiin akkan ibsu achirraa deebi'e. YouTube kee sirrii seen ilaali. Wow, YouTube isiniin maxxansinaa waan hunda waan asirra gaafattanitti yalaanii harkattanii. Okay, gaafii biraa. Okay, gaafii biraa jaalallee ni qabdii. Ati faamilii akkam keessaa akka baatee fi faamilii teetii meeqaffaadhaa? Boyfriendiin kee hoo shahabaa kamii? Sumayyaa Ahmad Nur gaafiin ta'e naaf hin galle shahabaan maal akka ta'e hin beeku. Akka irra deebii. Hundi maali gaafiin hundi wal fakkaatti waan isin ajaa'ibu. Gaafii hundi jaalallee faayibsaa. Yookaan jaalallee. Manaarjii firiddii. Odoo ibsina dansaa sun odoo gaba. Ati eessa jiraatti? Finfinnee jiraatti eessa jiraatti yeroo jettanillee osoo guyyaa takkaaf addunyaa guutuu. Okay, osoo guyyaa takkaaf addunyaa guutuu viziit carraa harkattee isheen waliin deemuu feetu nama tokko eenyu waliin deemuu feetaa osoo guyyaa takkaaf carraa addunyaa irra viziit godhuu harkattee? Hawwii hiriyaa kee. Waa, hawwii waliin deemtii. Okay. Gaafiin teessan hundi wal fakkaatti. Gaafiin addaa hin jiru. Okay. Wallahi gaafiin dilagaa hundi keessal gaafii. Wal fakkaatti maaskii irratti maal yaaddee? Okay. Meeskii yaadannoo Hacaaluu irratti maal yaaddee maal qopheessuu yaaddee? Ani waaqa odoo waan nacina gaafachuu baatanii natti tola. Maal inni jechuun mudii kan hin horadhu na argiteera reefu jechuun chaalenjii na tolchee jira. Maan seetanidha. Wanna namaan kan tolchuu danda'u tokkoof tokko akka nam tokkotti maan jedhee isaaniitti maal. Taayimii kee kennee sirriitti akka dhaga'am tolchuun deeggaruu danda'a. Waqabaadhee deemee akkasin dubbisaa jedhee piroomisii hin galu. Waqabaadhee deemee faamilii isaan dubbisaa jedhee piroomisii hin galu. Wannaan tolchuu danda'u. Pilaatfoormuun jiru kan
contributions sunirraa argamuun akka familiin isa deeggaram tolchu callaa. So medium jiru kanarratti influence tolchuu yoo sirbisan booda sirbisaa irra deddeebi'anii dhageessisuu waan akkas irratti more focus akka jiru. I can't wait dhugaa dubbachuuf more of challenge jechuudha. Yeah. Okay. Beellama irratti yeroo dabarsitee ni beeytaahi. Yeroo cufaan dabarsanii sirriitti argu maaf isaan sobu. Okay, yeroo ni dabarsiti. Finfinnee keessa afaan Oromootiin ganda 5 yookiin iddoo 5 nuuf himii. Guyyaa lammoo sadiin dura waan kana haasaa ture. Garuu maqaa tokkollee qabachuu hin dandeenye gullalleen keenya akka taatiin beeka. Qaalittiin keenya. Okay. Meski. Namni takka si jaalatee yoo si argachuu baadhee ofiin ajjeese yoo siin jee maal gootaafi? Wee kun challenge guddaa na just na qunnamee illee hin beeka. You have no idea. Manto. Yoo tiriitti tolchitellee jaalalli ittum daraadha. Malee akka inni of ajjeesu gootu mi? Hin tolchu. No, I don't know. Hin tolchu. Okay. Galata. Gaafiira. Awoo lara laayila gaafii dilaa as jala barreessaaf akka ishillee agarsiisti yookiin daayi. Wallahi gaafiin hedduu dilaa hedduu hundi wal fakkaatti. Natti naarina yookiin narra laalinaan gaafii tiyyanaan baasne jettanii gaafiin teessan irra guddaa wal fakkaatti. Kofli keessa wal fakkaataa filmii hojii dalagaadha. Please, okay. Free my question. Okay. Andu'aalem Gosaa keekiyyaa wadaadhaa. Nambara 2 gaafii xiyya. Hundi gaafii xiyya. Biikaa. Ati yoo gaafii akkam gaafatte? Sirra laalaa wallahi caalaa. Aboon irra laayin arabbii keessan. Bee gaafii teessan. Duuba gaafii tamii baasee tamdiisa. Hunda baasuu, okay, hunda takka takkaan baasuu. Akkasii meeskii baasuu takka takkaan. Uzee. Gaafii dilaa. Hundi tiyya baasii jaanii gaafiin immoo wal fakkaatti. Abbaa manaa ni qabdaadha. Kuun immoo jaalallee ni qabdaadha. Wallahi hin beekan gaafii kun doktornaaf yaad gaafataa. Okay. Caalaa gaafiin teessi deebitee jirti. Okay. Meeskii jireenyi siif maali? Okay. Meeskii jireenyi siif maali? Yookiin maaliif jiraattaa? Ammaaniif jiraadha. Sababiin qaba. Na dirqisiisanii na fidan jedhee asii waan hin ta'an kaasaree faamilii kophaadha. Okay. Jireenya naaf maali? An faamilii kiyyaaf jiraadhu by the way. I really love them. Sacrifice guddaa na baasanii amma gama amantaa ortodoksiitiin sidatti jedhani. Intala akkasiiti. Na kadhatanii na fidanii laf kanarratti waan hedduu naan arganii maybe jiruun kiyyaa fi yookaan ammoo reasonii as jiraadhu fi faamiliin kinaati just the only reason jedhee haasa'uu danda'a. Kanaan ibsuu danda'a. I don't know like confused gaafichi xiqqoo naaf hin galle garuu haga danda'uun walitti fiduu yaalee jiraadha. Okay. Meski saa haa xumurru moo itti wantaa goonu? Maybe adeemu. Amara koon qabu deemuu danda'a. Gaafii. Abbaa warraa qabdii of duraa fi Oromoo. Okay.
Of duraaf uummata Oromootiif osoo maal dalagee seenaa galmeessa jettee yaaddaa maal dalaguufoo karoora qabdaa? Thank you. Tokkuma reefu haasa'ee jira. Maybe jedhee kaasa'uu danda'u kana baasee yaada qabu sirriitti hojjedhee more of culture keen baasee addunyaa mul'isuu danda'edha. Okay. Wow. Kana reefu haasa'inee jira. Historii gubbattis ni maxxansinaa kana. Okay. Jaalala jechuun siif maali? Reefuun tana deebistee jirti warri amma dhuftan. Okay. Jaalattee dhabdee ni beektaahii. Reefu gaafatamtee misa? Jaalattee dhabdee ni beektaahii gaafatamtee jirta. Nyaata irra baay'ee jaalattu jaanii nyaatallee himtee jirta. Okay. Meeskii Finfinnee keessa afaan Oromootiin kanallee deebistee jirti. Osoon Finfinnee dhufee sa'aata akkanaaf ni qabdaahii jetti gaafiin. Maaf si sobaa of jaalachiisuuf jedhee waan hin taansin hin jedhu ammaan karaan more secured ta'ee jiraachuu jiraachisi garee sababa adda addaa reason realitiin jiru. Haqsi keessi kan beekee waan as dhufte maybe isaatti hudhisi deeqaa tokkollee si qabaachuu dhabuu danda'a. Kun dhugaa jirtu. Sorry. Okay, thank you. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sa'aata akka fi cinaa deemnee jirra. Sagantaan teenya sa'aata akka ture daqiiqa 30 isinii jecha dabarsinee jirra. Gaafiin teessan hundi wal fakkaata waan ta'eef nuuf kolchaa dhiifama guddaa isin gaafannaa. Warri gaafiin teessan waliin bahiniif illee dhumarratti carraa meeskiif kenninaa. Meeskii gaafii ni qabdaa yookiin yaada maal jechuu barbaadda dhumarratti dadhabeetis jiraadillee. Gaafiin kun maybe hedduun dhabuu danda'a. Namni keenya maafii fault finderii ta'adha. Waay naan galu. Hojii atiin guddaa sun siin jajjabeessuu dhiisanii sirratti balleessaa xiqqaa namni keenya hedduun akkas. Yeroo cufaa ittiin gaddaadha. Meeshaa bira laalaa. Intalti tokko akka feetellee taatee artistiillee jedhamtee miidiyaa influencerillee jedhamtee waan ishiin balleessiti caal viidiyoo hamaa harkaa qabaatanii waan ishiin dalagde hamaa odoo beekanuu warri ilaalleessan hojii ishiin hojjatti jajjabeessanii internationally support tolchanii baasan namni keenya maaniif wal qarqaaruu dadhabe maaf fault finderii ta'e hojii guddaa hojjatirraa maafi waan xiqqaa balleessit ilaala. Fault finderii ta'uun keenya akka tokko ta'ee ofitti wal qabnee maaniif wal gorsuu dadhabne. Maaf dabarsinee of kenninaadha. Naan galu. So please guys. Gaafii kana maaf akki taane isanummaan ofii deebisaa ani isaan gaafadhe. Garuu sun nuu irri hin jirtu. Sun eessallee nu hin geessitu. Artiin keenyallee hin guddatu. Ijoolleeleen sodaattee cabdee hafti. Eessallee dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu at least odoo waliin cabsiniin dura hojii hojjetaniiti kireeditii odoo walii kenninee odoo wal jajjabeessinee akka namni waa biraa keessa hin seenne odoo wal gorfannee. Garuu maaf akka taatanii I don't know mee reason ofii kennaa. Yoo sirrii jettanii adda nama of sirreessaa. Sirriidha jettanii reason isaanii kennitan it's depend. Kana hunda beesan meeskiin hedduu isin qomattee jirti gama kanaan homii kana jala bahuudhaaf maal akka gootan isinuu ni beeytanii. Ammallee tokko dhiifaan guddaa namni hedduu waan as gubbaa jiruuf ijoolleen Oromoo taatee afaan dubbachuun kan ammoo qubee barreessuu hin dandeenye hedduu jira. Sababa faamii ta'uu bakki dhaloota irraa ta'uu danda'a waan hedduu jiraadha. Namni asisni ofirraa gussu manna namni tokko yoo eenyummaa isaa accept tolchee nu dhufee ofitti haa qabnu. Qubee barreessuu calaan Oromoo nuun jechisiisudha. Afaan dubbachuu calaan Oromoo nuun jechisiisudha. Namni tokko afaan Amaariffaa waan sun dhiisee ani afaan Oromoo haa haasa'u malee an Oromoodha jedhee eegee accept tolchee eenyummaa tolfate.
aan tokko hirdhatee qubeet barreessut keessatti aan tokko hirdhat jettanii nam qubattanii namni sodaatee baqata. Eenyummaa saallachumaan irra. These guys. Hin beekan. Nun cufa sirrii ta'uu dhabuu dandeenya. Wabeekuu dhabuu dandeenya. Plus namni Oromoo jedhee waan tokko hin beek jedhee ofii harcaala. Namni hedduun wal qixa wal waa hin beekudha. Maybe ta'uu danda'a. Family ta'uu danda'a. So guys, qabnu dandeenya barsiisnu kan jechuu barbaada galatoomaa ulfaadhaa. I am big sorry time kan keeddu sirraa fudhadhee sirrii si dadhabsee. No. Ashir. Kitaddu. Waan hedduu jechuun waan cufa waan haasaa barbaadu cufa walaa jajjabeessinu wal biraa dhaabannu hedduu isaan jaalladhu. Warri warri gamtii gam YouTubein. I know kana jalqabu jira malee homa sirri karaa tiraakii online gubbaa jiru jedhee yaaluu jira. And I need you. Thank you so much. Big respect. Hedduu galatoomi meski Ashir. Ulfaadhu. Okay, like sagantaa biraatiin meskiinga waan jettu hunda jettee jirti. Sagantaa biraa meski ni dhufti moo hin dhuftu jechuu dandeessa ni dhufti yaajilaadha. So akkasii disiri jaa meski yola hedduu si jaalana hedduu si qabajna hedduu takka nu galatoomi yeroo ta'e gubdee asitti sa'a dheertuu tana nu wajji argamuu keetiif ulfaadhuun sin jaa nagayaan naa bulii. Bye. Ciao. Tolega, kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hundi keessanuu hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabaja. Akkasumatti immoo sa'a dheertuu tana nu waliin turtanii sagantaa tana fakkaattu yaada keenya nurraa qoddachuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isinin jaa. Asumaanuu naman galatoonfachuu barbaaddu aammee hedduun si galatoonfachuu barbaada. Innaa waan itti aanu hundi keessanuu hedduun isin jaaladhaa. Nagayaan naa tura. Nagayaanis warri oltanis naa oolaa warri bultanis naa bulaa. Sagantaa biraatiin yookiin keessummaa biraatiin yookiin chaalenjii biraatiinis ta'uu danda'a. Hanga walitti deebinutti bum eenyu mataa keessadhaa eenyudhaa bum. Ciao isinii jaaladha. Isinillee naa galatooma hedduu takka ulfaadhaa.